Assalaamu alaikum jirra jirtu akkam jirtu daawwattoonni koo baga nagaan dhuftanii sheerii sabskraayibii laayikii godhuun maatii taa'ee kan agahoonaa na jajjabeessaa jirtaniif galanni keessan guddaadha. Har'a immoo kan na fayyade isiniin fayyada jedhu akkamitti fuula keenyaa fi rifeensa keenya akka kunuunfannu isinii qabadhee dhiyaadhe. Viidiyoo kana haga dhumaa ilaalaa hin jaalattu. Saafis wantoonni nu barbaachisu muuzii, abukaadoo fi oliveeraadha. Amma kara hojiitti sin geessa. Abukaadoo koo akkanatti addaan muree isa walakkumatti fayyadama. Kana amma akkanatti addaan mummuraa. Muuziidha. Muuziin akkanatti kan bilchaatee gahee osoo ta'e filatamaadha. Isas akkanatti addaan murree marasaatu daakuudhaan itti fayyadama. Egaa yeroo baay'ee fuulli keenya sababa qorraatiin, sababa ho'aatiin bifa isaa hin jijjiirrata. Kanaan immoo kunuunsuu dandeenya. Kuni waan garaatti nyaannu waan ta'eef homaa nu hin hubu. Fuula keenyaafis rifeensa keenyaafis baay'ee nu fayyada. Itti fayyadamaa. Kuni hadaamii, biyyatti hadaamii jennaani iddoo marattuu hin argama. Kanas akkanatti addaan mummuruun kana duwwuma isaatu fuula keenyaa fi harka keenya, rifeensa keenya osoo dibannee baay'ee nu fayyada. Walitti makuudhaanis abukaadoo fi muuziin itti fayyadamuu dandeenya. Egaa akkanatti addaan mureera. Keessi isaa jeeliidha. Kana fakkaata. Kuni amma fuula keenya sababa finniisa nurra ba'ee yoo badu waan nurra gurraacha'uuf isa balleessuudhaaf isa maadaatii jedhamus kanaan osoo itti fayyadamtanii yeroo gabaabaa keessatti sinirraa baduu danda'a. Itti fayyadamaa. Isas akkanatti keessaa jeelisaa baasee nan daaka. Kana amma akka waliin marasaatu waliin daakee itti fayyadama. Torbanitti yeroo tokko yeroo lama akkasitti itti fayyadamuun hin dandeenya. Kana fakkaata. Kana amma nan daaka. Kana hojjettaniitis yeroo 2-3 fayyadamuu dandeessu. Amma akkanatti daakeera. Kana fakkaata. Kana duwwuma isaatu hofeetan fuula keessan harka keessanii hoo dibattan harki keenya akka lallaafee akka bareedu nu godha. Fuula keenya firree akkasitti wanta nurra bahee jiru gurraacha waan ta'e nurraa balleessa. Amma abukaadoo fi muuzii akkanatti waliin daaka. Hayyena waliin tura. Viidiyoo kana hoo jaalattan sheerii, sabskraayibii, laayikii godhaa. Waan hedduu walirraa barra. Kana amma akkanatti bishaan isaa keessaa baasa. Kanatti irree dibachuu hin danda'anii garuu akka qulqullaa'ee rifeensa keessaa sirrii ba'uuf kana amma akkanatti harka koo fuula koo yoon dibadheeyyuu baay'ee lallaaffisee harki keenya fuulli keenya akka bareedu nu godha. Kana amma hunda isaatu abukaadoo waliin deebisee daakee isinit deebi'a. Kana fakkaataa daakananii. Kana amma rifeensa koo fuula koo dibadha. Egaa isinis kan na fayyade si fayyada jedhu viidiyoo kana hoo jaalattan
sheerii, subscribe, like godhaa. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaatti naa turaa. Bye.